Ati meera abba dole na bagatti. Bijoo salaam abbaa bira jiraattee bareedduu qaba. Odoon bira jiraattee bara. Amma na laal dhageeffat yoo isin gartee dantaa isii jala gortee ummata sanirraa hafte ala wasaala. Hinafne taana naaf isii wal fahamte. Saniif if yoo jaan amba dhabanii jettee manguddoon Oromoodha. Yoo dhimma kiyya qofaan baha ji'ee dhimma kiyyatti bahuudhaaf isan tursiise. Daa'imni isiidhaa miti daa'imni sana akkamitti haa jiraatu eenyu waa itti kan nu jira. Illaa akka huruppatti manaa utaalteetiin tusii keessaan suuta deemtee bakka namaan nan garri jettee ijoollee ulaatti qolloftee ifa shaggee deemu jirti. Bashuma rabbii si godhe bashumaatu ilmaan guuree godhatti. Siin deessu jirti. Ilmaa kiyyoo achi keessatti miidhama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota caalaatu jira jirtu isiniin jecha ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kabajamoon salaantaa fi nageenya kiyya bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haadha qabu isiniin jecha. Yoo yaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi hordoftoota chaanaala caalaa jira jirtu isiniin jecha kuma karaa foddaa chaanaala kanaatti nu hordofaa turtanii itti galatooma ammallee hordoffii keessan akkuma itti fufettee haa jiraatan isiniin jaaferraa kooti. Dr. Fumate me salamta gaafadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota chaanaala caalaatu jira jirtu isiniin jecha. Salaamtaan tiyita onna irraa kaate bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isiniin jaa. Maal jettame tufufa? Caalaan akka asin jiru jee ture zamana jidduu tana deemu jira waan quba qabdan irratti ittiin bilbilee ture hedduun hordofaa ture. Magaalaa alaan jire ture alhamdulillah rabbiin nagaan fidee bakka jiru si imaltuun isaa imaltuu nagaa ta'ee jira. Mee har'a waan inni qabatee dhiyaate walumaan dhageeffannaan isiniin jaa asumaan gurra keessanis. Hayyeegaa hordoftoota caalaatu bakka nagaan nu eeganii nutis dhufnee jirra. Obboleessi kiyya kaa'u saayibni kiyya jawaateen nama jabaan akkuma waan irra gahee jiru akkuma agartanii quba qabdan sanitti naa bilbilee ture. Yeroo dhaabanis dhimma hojiitiif magaalaa ala baheen ture yeroof na akkachuu hin dandeenye garuu anis meeseejiin isaa ogguun aseentetti bilbilee fi dubbiseen jira waan irra jiruu fi ergaan isaatis nageessee akkuma jirtutti ergaan ta'e bira geessee jirti dhufaan jira siin dhaqqabaa jeeniin ture akkasitti gaafa nu har'a mana obbo Jawaateetii fi Dr. Furbaatee birattiin isinii harkama. Bakka nagaan dhufteen siin jaa. Bakka nagaan nu eegan isinilleeni. Bagara binagaan sifidee bakka ajaa hoteerraa isii mee waan dhufteef iska akkuma dhuftetti kaayumaan keessa beeku. Numa beeytaa atillee numa beeytaa kaayimee maalirra geessee isiinoo isii jirtii sanumaan si gaafachuu fadhee anis ka wanni hin deemeefis ka haalaan keessa jiruuf kanaas waan hin deemeefis akkuma beektu sanitti akkuma isii himesa waan ta'eef. Mee maalirra geessan isii jirtee mee intalti sanoo. Gaafii bareedduudha deebisaan akkasumas deebisaa bareedduudha jeetii yaadaa caalaa. Ifuu duutiimaa ifuutii takkaa jira beekta. Akkasuma. Saniifuu aara yerootiidhaatii fi dhimma yeroo waan dabraatiif jecha akka maqaan kiyyaa fi maqaan kee tuqamuus hin barbaadu amma waan sirriidhaatii miti wantiin gartee salaamtii isiisan wajjin walitti dubbannuun keenyaa'u bifa gahaa miti quubsaadhaa miti maafi hanga sanuu godhee ni beekta. Akkuma isiin tun eenyu akka taate ifuu yaadattu gartee. Ifumaa akka yaad ani eenyu eessaan deemaa ante eenyuuti akka gartee xiqqoo yaadattu malee akka silaa nama biraa taate si ta'uu baattee isiin karaa biraatiin bifa biraatiin dhufte. Tarkaanfii gahaa laalee isaa irra fudhadha. Amma immoo jaartii saayiba kiyyaati, jaartii obboleessa kiyyaati wajjin nyaannee zamana dheeraa wajjin nyaannee turre naaf isiin saniis annama harkee isiillee nyaadhee jiru. Kanaaf hijaa isiidhaa san akka isiin natti hijooytee garaa nabbadduus hin barbaanne saniif caalaa waan jira natti himtee qoradhe. Ammallee iccitii waan ol baasuun feenee jira. Hujumaan inshaallah waan gartee isiin naa himtee sakata akka ni jirti. Hujumaan waan san tarkaanfii sanis iccitii sanis guunna malee sooshaal miidiyaa kanarratti ol baanee asiin dabarsinuudhaan jechuu barbaadeeti. Akkasittiin ilmaan kiyyattiin galaa ilmaan san himuu diddee waa hedduu himuu diddee dubbii asumaan sobdee achuma asoofti yeroonis yeroo maleedha.
Za'aadheer tuu qabeetiin qorannoo bifa adda addaatiin geessee kaameeraa malattuu waa hedduu eegaan godhe booda ijoollee sana eessa himuuti kan isaa malee deddeesaa san deddeemaa muraa mataa xiyyaa naqalinaan jette iddaan mana Eeggadda gaamanaan duraan isiin jirturra eegaan ani itti dhaqee guyyaa achitti gartee waliin fuunee anillee xiqqisho dhoome san eegas boodallee itti deddeebiitiin naannoo sanitti hordofaa jira. Manas baganda sanini baatee janduru jijjiirratee jennee mana nadheefa ilaa dila nagaa anillee yaa itti godhellee chittillee gartee harkallee ittiin baafne dhaqeetumaan gaa ijoollumaa hunumaan laalaati isiidhaa saala keessa jirtu badheetiin meeyoo kana dhageessisaati duraan gaa miidiyaa irraaniin ergaa dabarsaa fi ture qaamaan itti dhaqeetiin akka waan itti jirtu kanarraa dhaabbattu naafi gartee saahiba kiyya juwaadee jidduttis gartee doktor Furmaatee bira dhaqeetiin akkana taa'eltituuni gartee yooni fi saahiba isaa namni saahibni isaa jabaan namni dhugaan itti dhiyaatu isaati inni kun maaliif gartee rakkina keenya laallee jettee kan jettu yaada san qabattee gartee gama kee kanaan dhuftee asiin seentee akkaatti dhaabbadhu jettee ni qabne malee akka waan gartee haaguu dhuftee asiin teetanaa seentee jeequmsa kana jara gartee siif ciisa dhabisanii wajjin hirmaattee wanna goote waliin nu aarsitee gartee akkaan ani karaa hundattuu nagee dhabu na godhuuf yaaddee ta'ii wooma isiin taatee irraan barre anillee waa dheengadda kun dhaqas yaa ittiin goone akkasittiin gaaboo haqa kiyya fudhadheetiin numaatu dhoomeetiin deebiteerra jaartii dheellee naan jaanii san tanamni naan jiru sirran kaayyenne jaartii dhee kana miidhee yookaan amma baalitti miidiyaarra maaltu deemaa jira aboo kuni jaartii ajjeesee deeme jaartii maarree godhe waan jaan takkaan maqaan akka oromootti waan maqaan nama balleessaa takkaa deemu jira beekadhu maqaa saniin falmadha je'eetiin isii wajjin osoo yaa'ee hin godhin aboo ijoolleen laaluu dhufee bakka tanarraa waan hin taanerraa dhaabbadhuu qofaan hangaan dubbadhee beekaa harka sanuu nabbaafteemi. Dhoomicha dhoomnaanis dhoome jee harkan baafne akkasittiin dhiisee biraa deemee jechuudha. Eegaan bakka isaan jiran bare haana ga'an ta'anii mi'aan gaalii jaa'uu jee. Wanta akka asirratti si dubbatu barbaade. Ayyee. Amma durallee dubbattee turte haa ta'u intalli anaa fi sihi wali buusuu deemti fakkaattii jettee turte. Ayyee. Namni sirriitti lafa eeggaa kan dukkana keessa gallaale ija mixiin harkaa jettee manguddoon Oromoodhaaf. Saniif haasoo isiidhaa san ilaalcha eegaanii fi isiin achi dhiyaattee isii tana bifa sirrii taheen hordofee harka Dr. Furmaatee seentee mana kana dhufterraa wanti ani irratti arge wali bu'aan gartee ati duraan raagitee turte san hin oolamtu turte. Maaliif lafatti haftee jechuudha. Lafatti hafuufii miti. Isii qofaa qabame osoo daa'ima keetii wajji isii deemtu qabne takka isii bakka takka ilmaan keetii wajjin jirtu osoo fuudhamte bareeddu turte. Nagayaa nyaataa dhugaatii isii isaan ichaan gorannu ijoollee ichaan gorannu ilmaaniin qabaa ilmaan xiyyaa hojii teessee nyaatti ijoolleen ta'e. Akkaataa geelatiyyaan laaluu deema intala dhala takkaan laala jeetiin manaa bahee malee himuma diitti. Bakka ijoolleen jirtus himi jaarsatee rakkoo jaarsa keetiitii fi teete isii jidduu jirtu anaatu itu hanqaan dandeehee namallee daadhee siif fura natti abadan qophaatiyyaan jiraadha malee isaa wajji jiraachuus hin barbaadu hin himu natti himi hin himu awwaliin dhiisetti illee jidduu beesii fi furmaata hedduudha. Hanga tokkonumaan laale. Waliin dhiisetti hin bee qorannoo gaggeesse diddee ija diimtuu lolaan diddee harkatti ol baafadhee waan dhooja isaa beeku yaaduma ishee ture jeetiin. Wannummaan didduu fakkaati dogoggortee gartee namni illee si qomatee. Namaa miti namaa biraatii miti siin na qomata akkamitti daanjii. Ilmaan keessa mana keessatti qoonqoodhaan miidhaman akkaataa isiin itti dhiibtee deemte aarii keetii fi akkaataa ilmaan sana itti jiran rabbii qofaa beeka. Waggaa asii harka tursiifnee hanqa za'aati itti dhuftu eenyu beeka. Toorkiin kee dalaguu dide. Hedduu takkaa yaalii godhe saniif if yoo jaan amba dhabanii jette manguddoon Oromoodha. Yoo dhimma kiyya qofaan baha ji'ee dhimma kiyya itti bahuudhaaf isan tursiise. Daa'imni isiidhaa miti daa'imni sana akkamitti haa jiraatu eenyu waa itti kan nu jiru. Illaa akka huruppatti manaa utaalteetiin itu sii keessaan suuta deemtee bakka nama nagarre jettee ijoollee ulaatti qolloftee ifa shaggee deemu jirti. Bashuma rabbii si godhe bashumaatu ilmaan guuree godatti hin guura. Deema barraa siin dheessu jirti. Ilmaan kuyyoo achi keessatti miidhaman eenyu maqaan bada ana maqaan bada. Jaartii caalaa irraa qabeeti hidhee mana isatti bira tursiisee ilmaan duubaa dhumanii ilmaan dhukkubsatanii ilmaan waa tahanii. Naan ja'an jechuudha. Saniifi amma ta'e ilmaanii san ilmaanuma san haala isaan keessa jiranii fi waan takka takkallee maaliif wanna godhuu dadde? Amma asirratti waan takkallee hin dubbadhuun siin jeetu reefus. Inshaallah ilmaan keetiis
ni arkata isinu garala fatti di fiti video tan yola alte ade hidayah hada kekiya cala awajamtu me de gefado akana giyan rakkosi fi abba mana keti jibbu jiru karna giyatin fiqatan tasani afta Afeera. sani da badu met haye ani amalle akka nama tokkotti ticala juwaadeenis kataa'u deengaddalee sitti himadeetiin jira juwaadeeleen kataa'u atileen nama taa'u himannaati akka oromootatti kana maatitti si geessee jirti siyaameeti sitti himate dhugaa dee arrabooda isii ummata san cinaa dhaabbattu arke maaliin deengadda isii ququnxuuxaa miti caccabseeti mana isii kaa injachabsin lakki wallahi awwal mana kiyya fida asumanin jammal ani mana kiyya namaaf caccabseet mana isiititti isii dhaqeetiin daraa isii godhe mana isii san keessatti isii dhiisee uraatu barbaade maaliif injachabsin naan jettaa naan jettu duba ijoollee san ati mee dhaabbattu ijoolleen abba qabdi bijo salaam abbaa bira jiraattee bareedduu qaba odoon bira jiraattee bara amma naamu laal dhaggeeffatu yoo isiin gartee dantaa isii jala gorte ummata sanirraa hafte haala wasaalan hin hafne taanaan naaf isii wal fahamte